Haay uummata qashtii nagaa jirtu ana jira galata waaqayyoo ulfaatu wanni isaati kanaan nu ga'ee galanni isaaf haa ta'u isiniin jedha sin jirtu nagaa kiyyaani har'a waan tokko fan dhufee mucaan asirratti argitan kuni maqaan isaa Balaay Taaddasee Dhugumaa yookiin immoo Abdii Taaddasee Dhugumaa jedhama. Dhaalataa Gindi Barat ana kaachisiiti. haa ta'u malee mucaan kuni maal si godhee jettanii yeroo baay'ee asirratti Anis sheemii guddaa na qabsiisee firiijii madaamii kejjala na galchi maal siitu akkuma obboleettiin kun viidiyoo kana poostii gooteen ijoolleen hedduun isaanii immoo koomentii jala seenaniitu wayyoo hiriyaa kootii wayyoo jaalallii kootii wayyoo nama na wajjiniin jiru jedhanii akkasitti koomentii barreessu. Lakkaa mucichi giruuppii miidhateetu ijoollee biyya arabaarra laqaqqamaa jira jechuudha. Salphoo soqolatti soqolaa gargaaru jedhan. Bakkirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keetii qopshaalii akkam jirtu nagaa keessanii jira galata waaqayyoo. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolle wanti har'a qabadhee dhufe kan guyyaa kaanirraa adda. Viidiyoo kanarraa akka barattan akka irraa of eeggattan obboleettii kana maal takka mudatee mudannoo isheerraa isinis barattanii anis nama akkasiisu na bira jira yoo ta'e kun jireenya koo keessatti hin barbaachisuttanii nama qosha qomborii tirki mirkii kaayyoo ishee hin beekne ganda ishee hin kabanye maatii ishee waatii ishee hin kabanye safara ishee hin kabanye nama biyya ishee hin kabanye kan jireenya keessan keessaa akka baastanii viidiyoo baay'ee isin barsiisudha. Maayinni jechuun keessan oolle afaanuma isheerraa dhageessu. Ani wanti na ajaa'ibu Abdii Taaddasee Waaqoo gurbaa baay'ee bareeda baay'ee shabalaa ta'e kan hojiinsaa biftisaa waliin madaalu baay'ee hojiinsaa hojii nama yaasxala hojii talkaashaa hojii nama jibbisiisudha. Keessuma darbeeyyuu kan sheellee haa ta'u maatii ishee bira ga'ee mana namaa alaaf keessaa waraabee baankiin mana kana naaf kennuufi kuni baankuma keessa jira taanaanuu birriin keenya mana baankiin jiru gaa'isiisin maal jettu wayi nama akkasii baankii keessa jira taanaan nurra ku'amtu keessa leebaa akkasii sarqoo akkasii kana jechuudha. Garuma viidiyoo isheetti darbaati waanuma isheen jettu haga xumuraatti dhaggeeffadha. Ani baay'ee tokko rifadhe gurbicha laale gurbichi baay'ee bareeda maal jettu isini way. baay'ee asirratti koomentii naa barreessitu. Koomentii keessaniif deebii immoo ani ilma namaa fi kabaja dhabee miti obboleessas nan qaba abbaarraayis nan dhaladhe gara fuulduraattis waan naqa qabu hin beeku jechuudha. Naqa qabeeras kan gadhooftu akka kana garuu immoo mucaa kana kan walitti dhufne bultii ijaarrachuudhaaf maatii keenya wal barsiisne maatiin keenya dhaqee wal baree eegee wal baranii akkuma aadaa safuu Oromootitti 8 ta'anii jechuudha. 8 teessisee waliin jiraannaadhaan gara jireenya keenya keessatti immoo wanta boruuf nurraa bareeda wanta boruuf ittiin guddanna jennu yaanne jechuudha. Innaa mucaan kun maal godhaa as deebi'ee maatiin koo hidda baranii hidda 8 taa'amee booda baankii hojjeta jedhamee beekameera gaafa duras baankii hojjedha jedhee natti siqedhe soo asirratti dhimma qabeenya isaatiif ilaalee itti dhufee miti jechuudhaan. Kanaafuu haa ta'uyyuu malee heddayyuu natti himee erga inni natti himeeyyuu immoo tole jedhee manni baankii lafa naa kennee manni baankii edda lafa naa kennee lafa kanarratti hundaa'ee kaartaa lafa kanaa qabadhee mana akka kanaa fudhadha jedhee anarrayyuu darbee haadha na deessee saalfii dhabee obboleettii koo hangafa suura mana kana fudhachuudha. Obboleettii koo hangafa irratti illee keessi isaa nafnee duubni isaa nafnee viidiyoo waraabee itti ergee jechuudha. Hanaan immoo keessa isaa deemee suura illee kaasee viidiyoo illee naa dawwalee beeka jechuudha. Haa ta'u malee dubbisuun soba ta'e. Inni jaarsi biyyaa yookiin abbaan isaa maanguddoo qabatee gara abbaa kootii deemee maaddii qabate sunis hin hafe. Kanaafuu ani hedda chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e. Chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e maaliif maatii keenya barsiise? Safuu maaliif cabse? Maaliif yoo irraa nyaachuu barbaade koo akkasumatti irraa nyaachuu ni danda'a? Maaliif karaa gaa'ilaan natti deemee akkas na godhaa? Maaliidhaaf? Kuni safuu haada Oromoo irra jira? Dhiira ta'e kan kana godhu ni jira? Yoo jiraatan iyyuu hadaraa waaqaaf lafa gadi taa'a baqa. Maal isin hojjettanii nama jijjiiraman dandeenyedha moo? Ani amma waliin guddanna jedhe gowwomeera. Maaliif maatiin koo eddanaa beekee gara mucaan kun deemu hin jiru jedhee sanaan. Ani chaayilenjiin akkanaas immoo hojjetama jedheeti miti. Harmeen isaallee mucaa kana wajjiniin obboleettiin isaallee mucaa kana wajjin waan ani gaafadhe eeyyen dubbichi dubbii dhugaatii naan jedhan.
kanarra maal nama nare guddinaaf hin barbaada waan ta'eef kareera kaayyoo kiyyaa kaayyoo mana kiyyaati waan ta'eef jireenya mana kootiiti waan ta'eef duukaa mucaa kanaa bu'ee mucaa kana gargaaruun qaba kan jedhuun wanta inni nagafate kanaan immoo duukaa bu'ee gargaaraa ture jechuudha. Garuu gargaarsa gosuunis bishaan nyaate. Har'aanarrayyuu darbee immoo mucaan kun nama baay'eedha kan inni gowwoomsaa jiru. Ijoollee baay'eetu keessan na dubbise. Risiitiin illee kan na bira jiru ni jira. Mucayyoon tokko faa keessumaa darbii biyya isaati dhalattuu biyya isaatiiti maal jedhaani akkanatti salaabitu kiisii kiyya keessa birrii maannoo akkaawuntii kiyya irraa baaseetoo itti kenne naannoo birrii 60,000 asaamanii bakkishiin na gargaari jedheen jechuudha. Ishii jettee ishiinis hojii kanarraa ari'amuu fattan jira mana baankiitii. Naariisisuu fi hojii kiyyarraa akkan hojii kanarraa immoo ari'amuun barbaadu na gargaarii otoo hin taane naa liqeessi guyyaa akka kanaatti siin deebisa. Gaafa damoosni koo naa ga'e siin deebisa kunoo dhiiga waaqayyoo dhiiga Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gannammisana jedhee kakatee jechuudha jettee mucayyoo sun boossee maraattee natti himte haa ta'u jettee ishee jedhee taane hojii keerraa ari'amurra boru hojjettee naa kaffalta kaleessa naman beeku sana dhaarra kamiinan dida jedhee itti kenne jette torbee otoo hin guutiin immoo armee kiyya na jalaa dhukkubee baay'ee dhukkuba jedhanii haadha kiyya baay'ee dhukkubaa jedhanii naa bilbilanii achi haati koo hospitaala hamboo seentetti yaa jedheen birrii kana herguudhaaf tattaaffii godhadhe armee koo oolfachuudha achi abbaan koo irrattan erga ture abbaa kooti kan bilbilas fayyadamu nama biraa hin beeku achi abbaan koo hoonlaayinii irra hin jiru bilbilli isaa daayirektii illee naa hojjechuu didee achuma nama mucaa kana hoonlaayinii irratti argadhe yaa maqaa isaatiin yaa habdii yookiin balaa jedhee waamen birrii kana maaziriin kun jalaa dhukkubsachaa jirti bilbila abbaa kiyya bilbila kana yaalimiyaa sina didee jennaan bilbilli abbaa keen hojjetu naan jedhe ishi atiyyuu rakkoo hin qabu atumtiyyuu naa dabarsii armee koo naa qaqqabsiise armee koo akkana jalaa dhukkubsachaa jirti akkashin na jalaa hin duune maallaqa kanaan naa qaqqabi amma abbaa koo irratti naa hergiin jedheeni jettee ishi rakkoon qabu jedhee tan ergee birrii sanas fudhate bilbila sanas cufate abbaan koos mana baankii deemee baankii sanarratti isinii galcheera jedheen jettee too bilbilicha hin cufa. Yirgaan udaan keessanii barrii ture buulee hoogganaaneetiyyaa waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqii hoogganaaneetiyyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Maada nafee maada nafee akka daane maada nafee caccabsee na nyaatee lafee. Anin jiru yaga daane anin jiru kutu. Atis filadhu waan fedha kee tahee anis mirga sirraan qabu yaada kee argeessi hubadheen jira haala kee lamuus hordofuu jedhi faana kee. Atis filadhu waan fedha kee.